irraa godina garaagaraa irraa walitti yaa'uudhaani irreeffannaa geggeessaa jirudha. Nuti gaa sana isin daawwachiisuudhaaf asitti argamnee jirra. Mee akkamiin argite sirna kana? Baay'ee namatti tola margee ayyaanni irreechaa guyyaa har'aa kana kabajamaatiin kan inni jiru keessumaayyuu yoo ilaalteetiin jettee qeerroof qarreen abbootiin gadaa uffata aadaa oromootiin faayamanii sabaa fi sablammiin hedduun asitti hora finfinneetti argamaniitiin ayyaana irreechaa kan bara 2017 haala adda ta'een haala ho'aa ta'een kabajaatii kan isaan jiranii irra deebi'uudhaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa baga ayyaana irreechaa kan bara 2017tiin nagaan geessan. Namoota asitti argannee fedha qaban tokko gaaffiiwwan ayyaanni maal akka fakkaatu isaaniin gaafachuudhaan turtii taasisna jechuudha. Aga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin turtanii akkasiin nu daawwattan gamanumaan isin afeerra. Irra deebi'uudhaan baga geessan baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii isiniif haa ta'u turtii keessan nu waliin taasisa. Baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessan walaa barrume eenyu jedhamte isarraa dhuftan? Ayyaani duraan dursee sinis bagan siniin jedhani maqaan koo Baacaa Magarsaanaan jedhani kanan dhufee godina Shawaa Lixaa dandii lafa galgalaa lafa gaggaraagaraa kan jedhamu tokkotu jira achitti dhaladhe har'a irreecha kanaafi asitti wal geenyee jechuu barbaadeetinani. Akkamiin irreeffatanii jirtu maaltu isinitti dhagahame asitti argamtanii irreeffatu keessanii? Irreeffanni baay'eedha waaqayyo galannaa gahu maaliifi egaa xiqqooshii dhiphina iddoollee yoo ta'e malee akkuma hin ta'in uummanni keenya tasgabbiidhumaan maanguddoo daa'imni akkuma humna qabeetti sadarkaadhaan wal dabarsanii wal irreeffachee kun of kalaa jirraan bayyuu irreeffachaa jiru kun egaa namaa jalqabee ta'u. Mee wanti adda isa taasisuu kan bara darbeerra wanti adda isa taasisuu irreecha kana asitti argamtanii irreeffatanii jirtu waan ta'eef wanta addaa wanti isin argitan maaltu jira? Egaa maaliifi wanti addaa barreen gaddaarraa naannoon irreechaa kun baay'ee nuuf fooyya'e akkasumas immoo baay'inni uummataa waggaa waggaadhumaan dabala wanta waggaadhaan dabalaa jiruuf gara fuulduraatti magaalli kuni yookaan immoo naannoon Oromiyaa kuni gara fuulduraatti aadaa fi turizimiidha jalaatti qindaa'ee akkasumas gara yuuneeskootti beekamee naannoon kuni odoo gara fuulduraatti bal'atee karris illee nuu bal'atee uummanni keenya baay'ee hin cinqamu waan kana ta'eef gara fuulduraatti kana odoo itti nuu yaadanii kanaan jedhuun yaada koo dabarsuu danda'e. Tolee galatoomaa ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Ayyee waliinuu nuuf haa ta'u nagaa nuu ta'a galatooma. Tolee guddaa galatoomaa baga geessanii eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Ani maqaan koo Abbaa Bokkuu Odaa Bulluqidha. Horroo Guduruu Wallaggaarraa dhufeera. Kanaaf ayyaana irreechaa kana dhufneerra ayyaana irreechaa kana sabni Oromoo ayyaana gaarii waan ta'eedhaaf saba Oromoodhaaf sirna gadaa keessatti ayyaanni irreechaa bakka araaraa bakka jaalalaa bakka guddinaa waan ta'eedhaaf bakkuma jiruuti sabaaf sablammoota illee walitti hammatee kan ayyaanifamu waan ta'eedhaaf Oromoo qofa otoo hin ta'in sabni martuu kan Itoophiyaa irratti otoo hin ta'in biyya alaalaa kan jiru kan irratti hirmaatu ta'uu isaati. Kanaaf gammachuu guddaa waan qabnuudhaaf keessumatti ayyaanni irreechaa sirna gadaa keessatti bakka guddaa waan qabuudhaaf ayyaanni irreechaa keessa maaltu jira? Tokko jaalalatu jira, araaratu jira, nagaatu jira, obbolummaatu jira, tokkummaatu jira. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoo ammarraa kaasee barri kun keessumaa bara 2017 kana keessatti baay'ee jijjiirama guddaa waan jiruudhaaf ayyaanni irreechaa kun barana waggaa 7ffaadha kabajama. Baay'ee qulqullinaatiin ayyaanni irreechaa sirni gadaa Oromoo baay'ee fagaatee gatamee dagatamee kan ture yeroo kana ol ka'ee uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee amma bakka qabsiisee jira. Garuu bara 2017 kana keessa kanneen ani yaaduu barbaadu uummanni Oromoo lixaa baaf kibbaarra kan jiru nageenya barbaaduudha, araara barbaaduudha, tokkummaa barbaaduudha. Keessumaa nagaa kan caalu hin jiru. Yoo nagaan jiraate baanii galuun waan hundumaa hojjetatanii jiraachuun nagaa waan barbaadeef dhiifama walii gochuudha. Gara dhiifamaatti otoo deeman gaarii natti fakkaata. Kan walloole walitti araaramuudha. Kan walitti dallansuu qabu fixachuudha. Uummanni Oromoo lolan barbaadu. Namni uummata Oromoof dhaabadha namni jechuu barbaadu. Namni uummata Oromoof dubbadha jechuu kan barbaade yoo jiraate hundinuu gadi taa'ee mariif marabbaatiin xumurachuudha qaba malee wallooluun qabu, walitti bu'uun qabu, wal ajjeesuun qabu, wal saamuun qabu nageenya barbaanne jechaadha. Kanaaf sirni gadaa Oromoo keessatti dursuma waggaa 400 kan ittiin jiraataa ture nagaa barbaada. Dhiifama qaba. Maal jedha uummanni Oromoo yeroo taratu keessatti 10 obsii, 10 gorsii, 10 dhoksii jedha.
Kanaaf walii obsuun, walii gorsuun hawaasni kun kanaan dhufee nagaan bahee galuunsaa baay'ee bareedaadha. Ammas qeerroon keenya bakka jirutti kan inni itti dhaamuu barbaadu qeerroon Oromoo safuu barbaadu, safuu baruu qabu. Safuun kan tokkoffaan Waaqayyooti, lammaffaan hallafaati, sadaffaan kan abbaaf, kan haadhaa, kan hangafaa safuudha. Namni safuu bare baay'ee rakkoo nama hingatu jechuudha. Safuu badeetidha namni walitti bu'aa. Safuu aadaan keenya, duudhaan keenya, duudhaa keessa aadaa Oromoon aadaa nyaataa qaba, aadaa uffataa qaba, aadaa dubbii dubbatu qaba. Safuu dubbata, nagaa hojjeta. Ani kanuma hin jedha jechuu barbaadeen. Tolee mee irreeffattanii jirtu maaltu isinitti dhagahame guyyaarraa? Irreeffannee irra gammachuu kan hin jedhamne nutti dhagahame. Keessumaa jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni guddaan baay'ee itti gammachuu uummanni Oromoo kana fakkaatu kun naannoo miliyoona 7 miliyoona 8 ta'a jedhee na yaada kan tilmaama mataa kootti. Kun hundinuu asirratti wal ga'ee jaarsaaf jaartii qeerroof qeerrittiin nagaatiin galuunsaa ayyaanni irreechaa waggaatiin namni kana ga'uunsaa ayyaantuudha. Ayyaantuutiin kana ga'ee bacaqii gannaa keessaa gara booqaa birraatti ba'ee kan arguunsaa keessumaa barana waggaa 7ffaa kabajachuu keenya sirriitti ni gammanneera. Keessumaa waggaa 7ffaa amman kabajanna akka kanaatti baay'eetti dammaqeera. Uummanni jaalalli jira, nagaan jira, tokkummaan jira. Qeerroon namoonni hundinuu aadaa uffata aadaatiin faayamaniiti jiraatu. Abbootiin gadaa bakka qabataniiru, qeerroon bakka qabateera. Baay'ee nagaatii eegamee jira. Gara fuulduraattis akka kanaatti deemee amma sagantaa guddaatiin karaa aadaaf turizimiif karaa mootummaa naannoo Oromiyaa bakki kun sirriitti babal'ate gaarii nutti fakkaata. Uummanni bal'ataadha jira, uummanni baay'ataadha jira. Uummanni Oromoo ammayyuu qixxeetti hin dhufne. Otoo uummanni Oromoo qixxeemmatti otoo dhufe amma magaalumti Finfinnee gaa jedhee yaadoon akka kootti. Kanaaf han dhufeeru muraasa waan ta'eef fuulduratti immoo abdii guddaa waan qabnuudhaaf babal'achuu qaba. Oromoon bal'aadha, Oromoon galaana, Oromoon tokkummaa qaba, Oromoon gara balleessa galaanadha, ayyaantuudha, ayyaanas qaba. Galatoomaan isiniin jira warra abbaa miidiyaa kanas. Ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif. Ameen. Tolee baga geessanii baga ayyaana irreechaa kan bara 2017 nagaan geessanii eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Ayyee galatoomii baga isinis nagaan geettanii anka dhufe godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaati. Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Eebbisaa Badhaaneen jedhama. Godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaarraa dhufe. Mee maaltu sitti dhagahame guyyaarraa? Guyyaa kana wanti natti dhagahame ilmaan tiyya guutuu walitti argachuu kiyyaaf galata guddaa qaba, gammachuu guddaa qaba. As keessatti Oromoo hundi sabaaf sablammii qabate amala gaarii akkas jiruun dargaggeessi keenya safuu Oromoo qabuun kunuunfatee sabaaf sablammii qabate asitti argamuu keenya kabaja Abbaa Gadaatillee kabaja dargaggeessa keenyatillee. Kanaaf gammachuu baay'ee qabna. Asitti immoo bishaan jechuun namni bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Irreecha jechuun ammoo humna kanaan Oromoo walitti baay'ee humna kana qabuun asitti argachuu kiyya gammachuu guddaadha. Mee ayyaana irreechaa kan bara kanaa baroottan darban irraa maaltu adda taasisa? Ayyaana bara kanaa kan baroottan darbanii irraa kan ala taasisu isuma Finfinneedha. Finfinneen adda taasisa. Finfinneen tokkoffaa wannaa isaa handhuura ishii irratti abbootii gadaa waliin ba'anii haati siinqee waliin ba'anii waliin maraatiin wal ga'ii taa'uu jechuun inni kun adda isa taasisa. Tokkoffaan ammoo magaalli Finfinneetu isumti ishii jijjiirama guddaa argamuun ishii namni kun jijjiirama ijaarsa manaa ta'ee jijjiirama ijaarsa daandii ta'ee wantoonni jiru baay'ee nama dinqisiisa, baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Ka isa adda ta'u ka biraa namoonni biyya alaatii dhufan guddoon jiranii gosti baay'een as keessatti argama. Inni kun adda godhaa jechuudha. Kanaaf ammal tokkummaa nageenya dargaggeessi keenya, dargaggeettii keenya, jaarsolii keenya, abbootii gadaa keenya tokkummaan kun akka itti fufu, tokkummaan kun kadhannaa waaqaa guddaa akka nu barbaachisu, akka duuti nu keessaa baatu, akka ajjeechaan hamaan nu keessaa bahu, akka dhibeen hantuu nu keessaa baatu, akka Oromoon kun akkana wal dhaggee lafa tana hidhatee akka irreechi tokko jedhe tokkummaa kana itti fufsiisuu qaba jedha. Ulfaadhaa ayyaana gaarii ayyaana bilkiisa. Horaa bulaa, gujii koottaa, damma nyaadhaa, booka dhugaa, warqii fudhadhaa jenna. Ulfaadhaa baga geessanii eessarraa dhuftan? Ani godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaa irraan ka dhufe. Ani hayyuu yaa
gujii alooma konnaati. Tole ayyaana irreechaa kan bara kana akkamiin argitan irreeffatanii jirtu? Ayyaana irreechaa kan bara kana akkittiin ani arge Finfinneeni boontee gara abbootiitiin misa guddaa argattee gara abbootii gadaatiin misa guddaa argattee rooba dansaa argattee nagaa dansaa argattee dottora dansaa argattee Finfinnee handhura gujii ta'uu uummata gana kan kamileenatti laakkanne gammada kanaaf asi dhufuu baay'ee na gammachiise. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii ta'uuti ayyaana gaarii ta'u kana keessatti Oromoon yennaa waaqa kadhatu dhukkuba hin cassa waraanan balleessa hammeennan balleessa nagaa deebisa Itoophiyaa tokkoonsa Oromoon gaari isaa guddaa haali isaa guddaa abbaan gadaa kallachi isaa guddaa wanni inni kadhateen dhaarantu wanni inni jedheen baafa namarran dabartu dhukkuba maa dabarsa dhiboo hantuu dabarsa kanaan immoo wanni amma adda ta'e wanni Oromoo kadhaa irratti tokkuffa wanni Oromoo waan dubbate irratti arnya qaba misa qaba mirga qaba rooba qaba gabbinna qaba amma nuti ana abbayaa irraa dhunnee Finfinneen immoo amma boontee jirti amma achillee nuu boontii Finfinnee haga biyya alaa sadarkaa biyya alaa faranjii walii walqixxootti kadhaan irrichaa kun irrichi waan irritti jechuu irrichi waan guddaa nuu fida jechuu kanaaf amma nuti godina gujii lixaa ana abbayaa irraan kadhunneef ana abbayaa kun misa loonii qaba misa qonnaa qaba albuuda adda addaa qaba qulxummii hin qaba barannoota keessaan immoo yuunivarsiitiif keessaa qaba Oromoo ol guddatu jirtu Oromoo ol guddatu san immoo adde Abbebechi Adaanechi Abbebechi isiin akka dhutte ana abbayaa san keessa ejjite abbaa gadaa keennaa kana bira dhutte latti suni akka isiin boontu akka isiin gabbattu akka amma Finfinneen gabbatte akka isiin gabbattu haati handhura Oromoo tana boonsite tuni abbayaa akkasiin boonsitu kan barbaade abbayaa akkasiin boonsitu abbaa gadaa keennaa kan akkasiin dhutte cinaa dhaabbattu ka barbaade qaalluu qabna qaalluu kennaaf abbaa gadaa keennaa isaanii eebbisanii eebba argatanii qaalluun kun qaalluu qaldiitii moti qaalluu qumbii gadaa kana sooru qaalluu gadaa kana wayyoonsu cinaa dhaabbatte lafa abbayaa san cinaa dhaabbatte kaatee diriirsite akasiin eebba isii kennine achi deebitu feenaa nu abbootiin gadaa gujii alooma konnaa. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa ammallee nu waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdanna uummanni ammallee irreeffannaa isaa geggeeffachaa jira jechuudha iddoo adda addaa irraa walitti yaa'uudhaani. Akkuma argaatiniin jiru hawaasni bal'aan as magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti argamuudhaan haala adda ta'ee fi haala ho'aa ta'een ayyaana irreechaa kan bara 2017 haala adda ta'een irreeffataatiin kan inni jiru. Egaa sabootaa fi sablammoonni hedduus asitti argamaniitiin kan isaan jirani. Hawaasni bal'aan godinaalee hedduu irraa godinaalee Oromiyaa hunda irraa asitti argamanii faaya aadaa Oromoo uffata aadaa Oromoo guutumaan guututti asitti kakutaa hundaa argineetiin kan nuti jiru baay'ee miidhaganiiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti hanga xumuraatti nu wajjin ta'aatiin nu daawwadhaa isiniin jenna.
daawwattoota wiirtuu miidiyaa ayyaanni irreechaa haala ho'aa fi hedduu namatti toluunidha kan inni kabajamaa jiru. Uummanni Oromoo iddoo adda addaarraa walitti yaa'uudhaan akkuma isin argaa jirtan ammallee irreeffachaa jiru jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa as Hora Finfinneetti argamuudhaan sagantaa bareedaa ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan isin biraan ga'aatiin turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Kan isin biraan ga'aatiin turre Ansooniyaa Muhammad Margee Tasfaa wajjin ta'uudhaan gama ogummaa kaameraatiin Tolosaa bulchitu ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya nuti gamanumaan nagaatti isiniin jechaatiin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Salitti nan gadi. Foto mana kasih normal ya, bro.